mootummaan federaalaa dhimma naannoo Tigraayitti adeemaa jiru haalaan hubachaa jira jechuun dhagahame. Dhiyeenya kana garee TPLF lamaan gidduutti hammaataa jiru mootummaan federaalaa haalaan hubachaa jira jechuun dhagahameera. Oduu biyya alaatiin Raashaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu Yuukireen waliin qabdu fudhattus hanga ammaatti ulaagaan isheen keette baay'ee guddaa akka ta'es dhagahameetiin jira. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa nageenyi keenya kan kabajaa fi jaalalaa iddoo jirtan hundatti isin haa ga'u jecha oduu sa'aatii kanaaf qabannee jalqabneetiin jira. Hanga xumuraatti akka nu waliin turtan isin affeera. Kantiibaan magaalaa Hawaasaa duraanii hidhaa cimaa waggaa 13 adabame. Manni murtii ol aanaa Hawaasaa kantiibaa magaalaa Hawaasaa kan turan gargaaraa Piroofeesar Saggaayee Tukee torbee darbee himata lamaan balleesseera kan jedhaman hidhaa cimaa waggaa 13 fi adabbii qarshii 21,000 adabuu beeksise. Manni murtichaa oliyyannoowwan 8 kantiibaan duraanii kun dhiyeessan keessaa 4 fudhachuudhaan 4 ammoo kuffisuun hidhaa cimaa waggaa 13 irratti murteesse. Haaluma kanaan galmee isaanii kana jalatti kan himataman hoogganaa misoomaa fi koonistirakshinii magaalaa Hawaasaa duraanii obbo Takluu Taammanaa hidhaa cimaa waggaa 10 fi adabbii maallaqaa 41,000 yoo adabu, obbo Taffasaa Tunaashaa fi obbo Seeyfaa Lalisee hidhaa cimaa waggaa 8 adabuun dhagahameera. Dura ta'an hariiroo dhimma alaa seeneetii Ameerikaa muddamni Itoophiyaa fi Eertiriyaa gidduu dabalaa dhufe akka laafu gaafatan. Dura ta'an koree hariiroo alaa seeneetii Ameerikaa James Reech walitti bu'iinsi Tigraay fi naannawa sanatti irra deddeebiidhaan ka'ee balaa guddaa akka fidu kan akeekkachiisan yommuu ta'u, Eertiriyaa fi Itoophiyaan hatattamaan muddama gidduu isaanii jiru akka laaffisanis waamicha dhiyeessee jira. Akeekkachiisni kun kan kaa'ame wayita muddamni biyyoota lameenii dabalaa jiruu fi qoqqoodinsa keessoo adda bilisummaa uummata Tigraay keessatti uumame hammaataa dhufetti qoqqoodinsi keessoo dabalaa jiruu fi jalqaba torbee kana itti aanaa pirezidaantii bulchiinsa yeroo Tigraay Leetinaal Jeneraal Tsaadiqaan Gabratsinsaa'ee waraanni Itoophiyaa fi Eertiriyaa waan hin oolle fakkaata jechuun erga dubbatee booda ta'uunis dubbii fideera. Bulchiinsi yeroo Tigraay hooggantoota waraanaa 4 hojiiwwan murtee mootummaa irraa maqan irratti bobba'anii fi gochoota naannichaa gara waldhabdee keessa galchan raawwatan jedhee hariiroo dhorkuu hordofe waldhabdeen TPLF keessatti daran hammaatee jira. Bulchiinsi yeroo naannichaa itti aansuudhaan mootummaa federaalaa rakkoo kana to'achuudhaaf gargaarsa barbaachisaa akka godhu kan gaafate yommuu ta'u, TPLF gama isaatiin waamichi kallattii fi alkallattii qaamni sadaffaa gidduu akka seenuuf gochuun waliigaltee nagahaa Piriitooriyaa irratti balaa hamaa geessisaa jechuun mormeera. Imbaasiiwwan biyyoota dhihaa fi biyyoota miseensa gamtaa Awurooppaa ibsa waloo kennaniin waliigaltee Piriitooriyaa bara 2022 mallattaa'eef deeggarsa qaban ibsuun deebii kanatti deebi'anii jeequmsaatti akka hin seenneef akeekkachiisa barbaachisaa kennaniiru. Walitti bu'iinsa godinaalee Goojjam Bahaa fi Lixaatti geggeeffameen namoonni 8 ajjeefamuun dhagahame. Naannoo Amaaraa godina Goojjam Bahaa aanaa Natsasaar Madirii fi godina Goojjam Lixaa aanaa Kwaaritti walitti bu'iinsi torban kana keessa humnoota mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduu uumameen yoo xiqqaate namoonni 8 ajjeefamuu jiraattonni himan. Godina Goojjam Bahaa aanaa Nafsisaar Midir naannawa magaalaa Marxoolaa Maariyaamitti bitootessa 10 bara 2025 irraa eegalee guyyoota 3 walitti aansuun humnoota nageenya mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduutti walitti bu'iinsi uumameen yoo xiqqaate namoonni 5 ajjeefamaa jiraachuun jiraataan naannoo sanitti jiran himeera. Waraanni kallattii garaagaraa geggeeffamaa kan ture ta'uu kan himan yommuu ta'u, ka'umsi lola kanaas dhaabbilee garaagaraa hidhattoota faannootiin qabamuu hordofe qabeenyi dhaabbilee kanaa akka hin fudhatamneef raayyaa ittisaa tarkaanfii fudhachuu eegale jechuun kaasaniiru. Kana irraa kan ka'e qabeenyi dhaabbilee hedduu naannoo baadiyyaa Marxoolaa Maariyaam irraa gara magaalaatti geejjibamaa tures agaraniiru. Akkasumas waraanni dishqaa dabalatee meeshaalee waraanaa bireelii fi isnaayipariidhaan dabalameen kan Dabra Madahaanitti jedhamuu fi iddoowwan karaa biraatti geggeeffameen namoonni 5 rasaasa karaarraa maqeen rukutamuunis ajjeefamaniiru yoo jedhan dabalataanis kaleessa ganama bitootessa 13 bara 2025tti naannoo magaalaa Marxoolaa Maariyaamitti gandoota Taantaa fi Darjii jedhaman keessatti raayyaa ittisaa manneen barnootaa ganda Darjii dabalatee dhaabbilee to'annoo hidhattoota faannoo jala jiran bilisa baasuuf erga yaalii taasiseen booda lolli ka'uu dubbataniiru. Namoonni nagahaa hedduun akka madaa'an kan akeeke yommuu ta'u, ragaan lakkoofsaa hanga ammaatti kan qulqullaa'ee akka hin jirree fi lolli humna mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduutti gaggeeffamaa jiruun miidhaan guddaan namoota qulqulluu naannoo sana jiraatan irra gahaa akka jiru kan ibsa jiraataan kun
Walitti bu'iinsi yeroo hojjettoonni gara hojiitti deemanii fi haadholiin gabaa ba'an uumamuun isaa sababa du'a tasaa namoota nagahaa irratti ta'uun dabalee jechuun kaaseera. Walitti bu'iinsa uumameen boodaan aanaa Nafsisaar Midir keessatti barnootaa fi fayyaa dabalatee tajaajilli bu'uuraa hedduun addaan cituu isaanii kan eeran gandoota 35 godinicha keessa jiran keessaa 6 qofti gartokkeen tajaajila akka kennan himaniiru. Gandoonni hafan 29 keessatti ammoo guutumaa guututti addaan cituu kan himan yommuu ta'u, lola kana hordofee jiraattonni hedduun qe'ee fi qabeenya isaanii dhiisanii naannoo sanaa ba'aa kan jiranis yoo ta'u, haaluma wal fakkaatuun godina Goojjam lixaa aanaa Qwaaritti ganda Aadinat jedhamu keessatti bitootessa 8 bara 2025 humnoota nageenya mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduutti walitti bu'iinsi wal fakkaataan uumameen namoonni 2 kan ajjeefaman yommuu ta'u, kan madaahanis akka jiran gabaafameera. Keessumaa yeroo dhihoo asitti walitti bu'iinsa naannoo sanaa baratamaa dhufeera kan jedhan jiraattonni naannawa sanii bitootessa 7 naannawa aanaa Qwaaritti kan argamu ganda Gannat Abboo to'achuudhaaf lola cimaan gaggeeffamee ture jechuun yaadachiisaniiru. Sababa kanaan guyyaa itti aanu namni naannoo sanatti loon tiksaa turee fi dubartii imaltu tokko rasaasaa karaarraa maqeen akka rukutamanii ajjeefaman kan kaasanii fi guyyaa guyyaan sagaleen dhukaasaa dhagahamuun baratamaa dhufeera jechuun kaasaniiru. Amajjii 30 bara 2025 akka lakkoofsa faranjootaatti aanaa Jabii Xahaanaan ganda Jimmaat Inqooqmaa keessatti lola cimaa humnoota nageenya mootummaa fi hidhattoota faannoo bosona jiraniin gidduutti gaggeeffameen mucaa ganna 14 fi abbaa amantaa dabalatee namoonni 4 battalumatti ajjeefamuus himameera. Haaluma wal fakkaatuun amajjii 19 bara 2025 kana keessa godina Goojjam lixaa aanaa Qwaaritti ganda Sheebaa jedhamu keessatti humnoota tika mootummaatiin namoonni 11 akka ajjeefaman gabaasameera. Kana malees godinichuma kana aanaa Daagaa Daamot magaalaa Farasbeet keessatti hooggantoota 97 hidhattoota faannootiin ji'oota 2 ogguraman keessaa hooggantoonni sadarkaa aanaa fi gandaa 37 iddoo tokkotti ajjeefamuun ni yaadatama. Itoophiyaa fi Ruwaandaan dameelee waraanaa garaagaraan tumsaan hojjechuuf waliigaluun dhagahame. Ajajaan waliigala humnoota waraanaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa gita isaanii Ruwaandaa Jeneraal Mubaarak Mugaagaa waliin dameewwan waraanaa tumsaan hojjechuudhaaf dandeessisan irratti waliigaltee mallatteessaniiru. Dhaabbileen raayyaa ittisaa biyyoota lamaanii tumsan hojjechuudhaaf waliigaluu hordofee kaleessa miidiyaaleedhaaf ibsa kennaniiru. Biyyoonni lamaan dameewwan waraanaa garaagaraa baroota dheeraadhaaf tumsaan hojjechaa turuu fi tumsa kanatti caalmaan cimsuudhaaf waliigaltee mallatteessuu raayyaa ittisaatti daayireektarii hariiroo alaa fi tumsa waraanaa Meejar Jeneraal Tashoomaa Gammachuun himaniiru. Leenjii ijaarsa dandeettii waljijjiirraa muuxannoo shororkeessummaa qolachuu fi dhimmoota wal qabatan irratti tumsaan akka hojjetaniif kan ta'u yommuu ta'u, raayyaa ittisaa Ruwaandaatti daayireektarii Jeneraalaa hariiroo idil addunyaa Birgaadeer Jeneraal Paatrik Kaaritaawwan gama isaaniitiin Itoophiyaa fi Ruwaandaan hariiroo cimaa bara dheeraa qabaachuu isaanii yaadachiisaniiru. Itti dabaluudhaan dhimmoota waraanaa adda addaa hariiroo qabnu caalmatti cimsuun ni hojjenna jechuunis dubbataniiru. Itoophiyaan dhiheenya kana Keeniyaadhaan waliigaltee wal fakkaatu mallatteessuudhaan waraana bilisummaa Oromoo daangaa Keeniyaa fi Itoophiyaa jidduu socho'uu irratti opereeshinii qindaa'aa waliin gaggeessaa jiraachuun ni yaadatama. Dhaabbileen gargaarsa Itoophiyaa keessatti rakkoo hanqina nyaataa dabalaa jiru isaan yaaddessuu dubbatan. Rakkoon hanqina nyaataa Itoophiyaa keessatti hammaataa dhufe irra caalaan daa'immanii fi haadholii harma hoosisan irratti dhiibbaa hamaa geessisaa jiru akka isaan yaaddesse dhaabbileen gargaarsa namoomaa himaniiru. Gabaasni torbaan kana kilaastara nyaataa addunyaa GNC bahe akka mul'isutti hanqinni nyaataa cimaan naannolee hedduu keessatti mudate haala ariifachiisaa fi hamaa agarsiisa jechuun kaasaniiru. Dhaabbileen miti mootummaa 33 of keessatti kan hammate kilaastara nyaataa addunyaa GNC akka gabaasetti hortuuwwan kanneen daa'imman hanqina nyaataa cimaa qabaniif kunuunsa murteessaa kanneen naannolee Gambeellaa, Beenishaangul Gumuzii fi kibba lixa Itoophiyaa keessatti du'a ol'aanaa galmeessaniiru jechuun kaasan. Dabalataanis naannolee akka Amaaraa keessatti daa'imman wal'aansa argatanillee fooyya'insa kiliinikaa tokkollee hin argisiifne dabalataa kan rakkoo hamaa fidaa jiru jechuun kaasaniiru. Akkasumas naannoo Oromiyaa godinaalee Harargee Bahaa fi Lixaa keessatti hanqina nyaataa hamaa hanqina pirootiinii cimaan dhufu dhiita'uu qaamaa fuulaa fi garaadhaan mul'atu baay'inaan mul'achaa akka jiru yaaddoo qaban himaniiru. Itoophiyaa keessatti hanqinni nyaataa dabalaa dhufus hanqinni maallaqaa tattaaffii gargaarsa namoomaa haalaan gufachiisaa akka jiru gabaasni GNC akeekkachiiseera. USAID'n ajajaa hojii dhaabuu erga baaseen booda
Rakkoon kun cimee hojii gargaarsaa murteessaa jeeqeera kan jedhan gabaasni kun kana irraa kan ka'e michoowwan soorataa irraa caalaan isaanii naannolee Amaaraa, Oromiyaa, Affaar, Tigraayii fi Sumaalee keessatti deeggarsi soorataa akka dabales gabaasaniiru. Bara 2025tti naannolee baay'inaan miidhaman keessaa lubbuun daa'imman hanqina nyaataa cimaa qaban miiliyoona 1 akkasumas dubartoota ulfaa fi harma hoosisan baraaruudhaaf doolaarri Ameerikaa miiliyoona 107.8 hatattamaan akka barbaachisus gaafataniiru. Kilaastara nyaataa Itoophiyaa erga ragaa fandii daa'immanii dhaabbata mootummoota gamtoomanii UNICEF irraa argame guutummaa Itoophiyaatti dhimma hanqina nyaataa balaan dabaluuf galmee haaraa galmeessuu isaa kaasaniiru. Gabaasni kun akka mul'isutti gurtuuwwan daa'imman hanqina nyaataa cimaa qabaniif kunuunsa murteessaa kanneen naannoo Gambeellaa keessatti argaman sababa hanqina nyaataa cimaatiin du'aa ol'aanaa 400 galmeessaniiru jechuun kaasan. Dabalataanis kilaastarri nyaataa Itoophiyaa akka biyyaatti aanaalee 603 bakka hanqina nyaataa ol'aanaa argamu jechuudhaan kan adda baasee fi kanneen keessaa aanaalee 214 yaaddoo baay'ee cimaa kan qaban, aanaalee 309 yaaddoo cimaa fi 80 ammoo yaaddoo giddugaleessaa akka qabanis kaasaniiru. Akkaataa gabaasa Inistituutii Fayyaa Hawaasaa naannoo Amaaraa baaseen naannichatti aanaalee 43 hongee kanaan miidhamaniiru yoo jedhu namoota haalaan miidhaman keessaa daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gadi dabalate jiraattota 10,000 ol Walloo Kaabaa aanaa Buginaa keessatti argaman irratti rakkoon mul'achuu kaasaniiru. Ambaasaaddaroonni biyyoota garaagaraa hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa daawwatan. Ambaasaaddaroonni biyyoota garaagaraa teessoo isaanii Finfinnee godhatan hidha haaromsa Itoophiyaa guddicha daawwataniiru. Daawwannicha irratti ministeerri dhimma alaa qopheessuun kan dhagahame yommuu ta'u, daawwannaa kanarratti Itoophiyaatti ambaasaaddarri Raashaa Yevgeenii Taraakiin dabalatee ambaasaaddarri Afrikaa Kibbaa gareen misiyoonii dippiloomaatiksii hirmaachuus eerameera. Ministeerri jallisii fi naannawa gammoojjii Dr. Abrahaam Balaay haala ijaarsa hidhichaa irratti daawwannaa kanneeniif ibsa yeroo kennan ragaan waajjira qindeessaa hirmaannaa hawaasaa hidha guddicha haaromsaa irraa argame ifa godheera. Oduu biyya alaa irraa arganneetti yoo dabarru Putiin Yukureen waliin dhukaasa dhaabuu walii galuun dhagahame. Putiin Yukureen waliin dhukaasa dhaabuu irratti haaldureewwan jajjaboo kaa'uun garuu dubbii yaaddoo ta'eera. Pireezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Putiin waliigaltee dhukaasa dhaabuu Yukureen waliin taasisuuf yaadame akka fudhatu kan beeksise yommuu ta'u, haaldureewwan jajjaboo gaaffiiwwan baay'ee kaasan kaa'eera jedhameera. Pireezidaantiin Raashaa kun dhimma kana ilaalchisuudhaan deebii kan kenne karoora guyyoota 30 dhukaasa dhaabuu jalqaba kanaa marii Yukureen Ameerikaa waliin taasifte biyya isaa fudhachuu hordofeeti. Pireezidaantiin Yukureen Volodimiir Zelenskiin deebii karoorichaa ilaalchisuudhaan deebii Putiin kennan qabatama kan hin qabne jechuutiin alatti Raashaa irra qoqqobbiin dabalataa akka kaa'amuufis gaafateera. Kun osoo kanaan jiru Ameerikaan boba'aa gaazii fi seektara baankii Raashaa irra qoqqobbiiwwan dabalataa keesseerti. Putiin ibsa gaazexaa kamisaa Mooskootti geggeeffame irratti yaadni dhukaasa dhaabuu sirrii taanaan nutis ni deeggarra, haa ta'u malee gaaffiiwwan irratti dubbachuu qabnutu jira jechuun kan dubbatee fi waliigalteen dhukaasa dhaabuu kun gara nageenya waaraatti geessuuf ka'umsa rakkoo kanaa dhabamsiisuu ta'uu jedhan pireezidaanti Putiin. Michoota keenya Ameerikaa waliin mari'achuu qabna kan jedhanii fi tarii Doonaald Tiraampitti bilbiluun danda'a yoo jedhan michoota keenya Yukureeniif waliigaltee dhukaasaa guyyoota 30 dhaabuu taasifamuun gaariidha jedhee itti amana yoo jedhu Yukureen bara darbee duula waraanaa taasisuun kutaa bulchiinsa Kursik hanga tokko kan to'atte yommuu ta'u, yeroo ammaa kana garuu humni isaa achi keessaa of duuba deebi'aa akka jirus dhagahama. Raashaan Kursik guutumaa guututti to'atteetti jechuu irra darbee loltoonni Yukureen bakka sana jiran addaan citanii gara faca'aniiru. Bu'aadhaaf carraaqaa jiranis nuti garuu to'anneerra, meeshaan isaanii bakka garaatti gatamaniiru kan jedhan warri Raashaa Kursik keessatti Yukureenotaaf filannoo lama qofatu jira, harka kennachuu yookaan du'uu jedhan gama Raashaarraa oduun qaaree. Putiin dhukaasa dhaabuun akkamitti akka hojjetu gaaffii tokko dhiyaateef yeroo ibsan guyyoota 30 sun akkamiin hojiirra oolu akkamittis to'annoo irratti taasifama jechuun deebii kana gaaffiin deebiseera. Pireezidaanti Putiin kallattiin hin fudhadhu hin jenne, haa ta'u malee gochaan kufaasaa taasisuu qopheessaa jira jechuun Zelenskiin ergaa viidiyoo galgala dabarsee irratti dubbateera. Putiin dhugaatti waraana kana itti fufuuf Yukureenota ajjeesuu akka barbaadu kallattiidhaan pireezidaanti Tiraampitti dubbachuu nan sodaate jechuunis yoo kaasan, hoogganaan Raashaa haaldureewwan baay'ee wayya hin jenne kaa'eera jechuun dubbataniiru.
Yaada Puutiinii fi deebii Zeelenskii booda ejjennoon qaamota lamaanii gidduu jiru garaagarummaa ifa ta'e akka jiru kan agarsiisudha jechuun yoo kaasan Yukireen adeemsa lamaan akkaataa itti adeemamu jiraachuu kan barbaadu hatattamaan dhukaasa dhaabuu itti aansee ammoo furmaata waaraa barbaadudha jechuunis ni fudhatu. Raashaan garuu gama isheetiin adeemsaawwan kanneen lamaan adda baasanii akka hin dandeenyee fi ibsuu irratti darbee dhimmoota hunda waliigaltee tokko keessatti murtaa'uu qaba ejjennoo jedhu qaban. Qaamoleen lamaan ejjennoo isaanii calaqqisiisuudhaaf ammoo murannoo kan qaban ta'uu agarsiisa. Raashaan waraanichaa karaa nagahaan akka diddee fi dhiheessuun Yukireen Raashaa irratti dhiibbaa guddaa akkanaaf uuman jechuun hadaraa jechaa jirti. Raashaan gama isheetiin waa'ee babal'achuu naatoo fi waa'ee walabummaa Yukireen yaaddoon bu'uuraa qabdu dhiyeessuudhaan amma carraa akka qabdus dubbatteerti. Kun ammoo Doonaald Tiraampiif rakkoo ni uuma bu'aa hatattamaa akka barbaadu ifa gochuun waraanichi guyyoota keessatti akka dhaabbatu waadaas galeera. Puutiin ammoo bifa kanaan to'achuudhaaf yookaan socho'uudhaan waan barbaachisu kan hin fakkaannedha. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa oduun har'aaf isiniif qopheessine kan hanga ammaatti daawwattanidha. Oduu biraatiin hanga walitti deebinutti nagaatti.